Yeroo barbaadan deemtu gaa. Maal yeroo maal godha? Akka barbaanne too deemne immoo. Maal yeroo suuraan dhuftanii hojjetan. Ammas hojiif jedhu barbaachisu kun hojiin hin barbaachisu amma maal tura beektu. Hin beekanii kaa nama bireen darbama jedhee yaadamu hin darbama. Ismee dhaggeeffatu. Keessumaa si bira nan darba jedhee yaadeen beekon. Inni sinas dhaabbattaniif maal fedhe maaf hojiin deemtan? Maal hojii hojjechuun rakkoon qabu hojiin hojjetama. Ati lamaatu jira beektaa? Iddoo kanatti nama bira darbuun hin yaadama jedhee yaadeen beekon. Keessumaa musii bira darbuu kootti gammadeeran. Hin beekamne karaa beekamne dhufee nutti dhangala'ee nutti dhangala'uu isaatti nuti immoo gammannee nagaatti isin jechuu dhufne harka caalu. Si galeera fakkaata. Maal caaltu? Dhiifama garuu jala buunee isinitti himuu keenya dhugaa dursinee isinitti himuu nurra ture maal godhare guyyaan beekanii Injineerii bilbiltaa laa. maal godha Maal akka isin haasa'artan? Ijoolleen boqochuu barbaadanii inni dhufe eebba dhufe mana isaanii hojiirraa wandelmeessi wantindaasii nuuf hin guutin hin barbaachisu. Kan kaleessaa iyyuu kaffisuu dandeessu. Barbaachisa. maal nuu godhan maal nuu godhaa innoo silaa konkolaataa wal haree dhufa keessumaa immoo dabalee wanni waaqayyoon galateeffadhu muni kana keessatti otoo ati na harkatti wanta tokko hin ta'in as keessaa ba'uu kooti kanan galateeffadhu. Waa'ee maalidha kan isin haasa'artan? Hojii hojjechuudha inni kan isin dhuftan? Maa inni hojii Waa'ee hojjechuu maaliitti beektaa? Nuyi safuu beekna. Kanaaf kan dhufne sitti himne iyyuu amma har'a yoo hojjechuun keenya kana taanee kana fakkaannee kan dhufne iyyuu safuu beekna nuyi maaliif har'a yoo hojiin oolee miidhamuu danda'a abbaan injineerillee aarsuu barbaanna garuu isa sana xiqqoo keessa goona miidheera. argitee akkatti namaa yaadnu dhiifama wanti irra deddeebi'ee sitti mu dhiifama jala buunee sitti mu keenya jiru Kan miidheera yeroo nuunuu hojiin miidheera. kabajni irraa akkas akkasiin isinatti haasa'artan anattis tolaan jiru. Kanaafiyyuu haasaa biraatu naaseen deemaatu hojii Si keessa miidhee si miidhee jechuudha haasaan keenya haa ta'u garuu ilaa obboleetti koo umurii kanatti abdiin kutatanii jedhanii abdiin kutatiin. Hello. Kumni diddamni booddee isinii galaan kaawuntii ergaa isin Oromiyaa waa tokko ergaa hundumaa ergaa gashuu dandeenya. Rakkoon qabu obsiin ergita in ergama In maali erga. nagaaniiruu maaltu fide odoon hin gahin nuuni nagaas fakkiin rakkoon qabu kanaaf booda omtuu rakkin hin jiraatu suuraanis waan dhufu miti innis achi eebba olii wal hammateera mana waanas deebinu mini kanaan booda har'a hojiin keessan akka hin banneef har'a akkuma ta'etti hin goonamaa miti abdiin mon kuteen keessumaa abdiin kuteen namni abdiin kutaate na deemtuudha. Namni akka jijjiirame isarratti baruu dandeessaa jechuudha. Namni afaan gaarii gaafa haasa'u jijjiiramaniiru jettee yaadu qabda. Wanti isin jechaa jirtan kun garuu dhugaadha. Boriin gaabbitan Maaltu nu gaabisiise maal? barbaachisu. kanaafiyyuu hojiin hojjetan. Harree anne moo? Guyyaa borii kaastanii hojiin galtan. Gaabitanii. Kanaan dura dhiirri qabeenya qabatu malee hin fuudhu jette. Qaamni hin beekamne immoo dhufee waraqata gaa'elaa sitti kennuu danda'a. Fudhadhu ameen jettee fudhachuu. Sii galee. Kanaaf yoo danda'ama ta'e gara fuulduraatti hojii sii uumuu dandeenya. Jaarsichi jajjabeesse. Nama guddaa sammuu namaa eeguu qabna. Haasaa keessan kanatti garuu hin gaabbitu. Kanaaf ishii kana immoo finnee baana gaafa dhufu. Rakkoon Inni qabu. batiin hin qabiin guyyaa irraa. Rakkoon qabu jedha. Tiip. Asumaa gaggaragalchi. Maal ijoolleetti ani tuu jaarsi kun jiru isin dargaggeessi marmaratanii ciiftuu hin jedhe maal yeroo ani dhuftanii lafa hojii. Hai obbo Bantii. Dhugaadha. Akkanatti yaadnee egaa obbo Bantii homaa miti wanti hin darbamne hin jiru biyya lafaa kanarratti hundumtuu hin darbama yeroo dhumaaf nama rakkisaa. Hin darba. Wanti hin taane hin jiru walumaa galatti. Nuun immoo hin barbaanne iyyaannes wanta akkanaa iyyaanne sammuudhuma keenya keessa hin jiru. Soorummaadhumatu konkolaataa qabatee mooraama keessatti wal gahe. Inuma dhufe namatti dhufe. Ilaa amma gootu midhaan abjuudhaan nyaachuun baay'eessa miti mee kottaa hojii hojii dhaabee kan jedhe waa'ee soorumaa maal maal jettee maataan nan nokkubsin. Kanuman sinitti muu dhufe obbo Bantii rakkoon qabu dhugaa nuuni ijoollee wal adeemtuudhaaf waan akkana ta'e sinitti dadhabdanii. Anaasa'u si amanaan jiranii afachuu. Obbo Bantii qabeenya dhufe. Eebba dhufe. Eebbatu walirratti dhufe. Ijoollummaan isin immoo waggaa baay'ee dadhabdan. Itti dhabdan bareedina itti dhabdan sin. Itti dhabdan waan baay'ee. Waan baay'ee itti dhabdan. Kanaaf hin dhufen immoo eebbi yeroo dhiyootti nu dhaqqabe. Keessumaa immoo akka sinii darbu nama naan sinii darba dhugaa. Achi deema cinarraati waan taasaa tunaan gallee si jira.
ijana tumata Mataa tasii. Jooraantaa jaarsa. Nuufunuu darbee fasii hin jiree mani gammachuutu akka nama godhaara. Keessumaa wanti nu dhumne tokko yoo jiraate wanti nan yaade tokko yoo jiraate. Hoggaan karaarra deemaa dhufa siyaasee. Hojii dhabdummaa irratti waan tokko qindeessaan jira. Sammuudhuma keessatti qindeessaa dhufe isaaniitti himne isaanii hin jarjaru. Hinnaananii isiniif iddoon dhabuun baay'ee wajjin dadhabne isin nama guddaadha. Itti umurii keessan dhabdanittu rakkoon qabu wanta jiru simbira jirra. Yaaddainaas. Mucicimtuu nagaa dhalaa yoo amma ilaame sooraan umtachi keessa nagaa dhabeera amma miliyoononni baay'atanii achi keessatti wal dhiphisaa jiru. Amma isin isa yeroo dabarfattanii dhuftantu jaarsi itti majoollee teettanii sobdanii haasaa asii gadi gigilchaa jirtu miti. Hubtu rakkoon hin jiru annamaan itti mun qabuuti. Mee qottaa hojii hojjedha. Haasaa kana moo'ee isaa fiddan irra muganima kana. Ijoollee meeqa qabdu? Ijoollee meeqa qabdu? Ijoolleen dhufanii jiraachuu danda'u man. Haa jiraatan. Jira eenyu nyaata? Nu akka duriitti jiraachuu dandeenya. Obbo Banti, homaa miti simbira irraa raaf simbira jirra. Qobummaa isinitti hin dhagaaminii. Waan biraa isin jechuu miti. Chaa'u isin jechuu. Homaa miti kanaaf. Yaanaan chaa'u jechuu dhuftanii nagaatti jechuu dhufte. Wajjin nyaanne maaddii ta'a. Wajjin nyaanne. Obbo Banti isin nama guddaa. Isinii darbe rakkoon qabu akkanatti namtanii nuunfunuu darbe maal taata isin. Wal hiriyyee dhufe nuunfuu rakkoon qabu kanuma isinitti dhaamu dhufne. Homaa miti. Yaaddeen qofummaa isinitti dhagaaminii. Arraan booda waan as deebiin yoo xiqqoo kaasa. Nama guddaa takkatti. Siifa bu'an. Ilame du'aanis haa ta'u isinii darba. Waan ittiin isinii darbu immoo hin beekamu. Kanaaf abdiin kutina isin dubbisuu dhufne nuyi kabaja keessaniif kan uffannee dhufne malee qarshii wal lolaa rabnu moora keessa amma ka gootu isin jaalladha. Namni ofitti nama qabee gabaadhaa'edha. Du'aan sii darbaraan jette siifa bu'ani dhageesse. Jami jakoo duraati siifa bu'ani. Mootitti na ofitti na qabee du'aan isinii darba anaani siifa bu'ani egaa. Eebbatu wal guuree mana koo dhufe moo maal jette? Abaarsi mana kee wal guuree siifa dhufu. Maali ijoolleen ganamaan dhufanii eebbatu manatti nu yaa'ee jedhani. Kan kee moosi bira sata jedhee dabarfate moo attam? Mana kootti abaarsa turatti yaa'a ganama bariidhaani isaan eebbatu nutti yaa'ee maal jennaan ijoolleen simoo attamiin jechuun baafanii yugan dhufe yuuti amma. Obbo Bantaan naafiyyuu wanta sanaa isaa ture waan tokko naan galle. Akkuma koosiif hin galle jechuudha. Ganama ammoo gurra naqaadillee sayina biraa baali bee ganama kana haasaa oolanii gammadaa gurraa qasokkani. Anaan iyyuu ganamaan dhufanii waan meeqa natti haasaa oolanii sokkan. Hojii hojjechaa jiru ta'ee taa'aru ta'ee naaf naa galaan jiru ammayyuu. Maali ganama sitti akkuma kana farsanii deemanii. Waan baay'ee natti haasaan waan isinitti man qabu godhu. Naaleessa anatti waa tokko dubbane ana na joonjesanii hattuuta mataadhaan na godhani beena natti yaa'anii waa meeqa naan jedhaa oolanii waa dubbataa naa hojii namni waa dubbatee hin jiru maali ijoollee. Bobati? Na guyyaa badhaarroo dhugaadha. Maal bin guyyaa battu? Nagaadha. Atame. Nagaa koo maal hojiirra na oole? Hojii san baradhee hin arra hojjedhe. Maal godha sitti waa dirrisee didicheeraa nu biraa soo ganama kana nutti afarsanii guuri nu dhukkubaa bahe. Maal? Afarsa maali? Injiinar maal ta'an? Injiinarii waan ta'an tokko hin Maa qabu. hindiree? Maali? Hinnan jedhe. Maali atis akkuma warra kaanii nagaa nutti dhaamuu dhufte moo akkame? Inni kaanii eebbatu gammachuutu konkolaataadhaan manatti nu yaa'ee jedhani. Atis isa keessa ofitti qabdee isa achi keessee eegga nagaa nutti dhaamuun kee namni maal hojii harka duwwaa dhufte. Ayya boban ituun nagaa isin hin gaafatin nagaa maali isinitti dhaaman? Maali eebba maali? Kana caalaa maal nagaa nutti dhaamta uummata kan nutti ergite? Eebba ofii keeti mana kee wattaniimu. Maal ta'u kan keeti? Amma nagaatti jechuu dhuftee? Ayya bobanti eebbaaf abaarsa isaa gargar hin baafanne sadii isaa sin. Dhufee bobaatee dhiisaa sin. Maaltu ta'e? Maaltu ta'e? Kana caalaa? Kana caalaa maaltu ta'e maal? Ijoolleen ganamaan dhufanii kunoo yoo barbaadde katabaa kee nutti ergadhu horii sii ergina naan jedhanii nuti kanaan booddee abbaa qabeenyaa taaneerra eebbi dirrise manatti nu marsi konkolaataadhaan gammachuun qe'ee keessa naanna'aa jira jedhanii na biraa ba'aa miti ganama. Ayi ijoollee. Ayi ijoollee bontee dhiisaa sin. Eebbaaf abaarsa mana dhufee isaa gannaan adda baafadhaasa. Dhiisa afumaa jedhu. Eeran hojii dhiibne. Qofaatu hin taane guyyaa borii kaastanii akka hojiin hojjennes natti himaniiru. Guyyaa borii kaastanii inni rakkoon qabu namni hojii hojjetu meeqa jiraan.
Garuu isin irraa kun hin eegamu. Hojii hojjechuun barbaadan taanaan dursitanii nutti himuudha kan isin qabdan. Maal balleessan ijoolleen maal yoo isaan balleessanis kan isaanitti dabalatanii naannaariitu moo? Maal goone maal balleessine? Ganamaani nagaanutti dhaamanii kunoo gubbee isaa keessa bananii hojii mayyuu isa duraan hojjetan dhiisanii amma immoo daawwannaa moosa jedhan sanarra jiru amma ijoolleen. Nagaa maalii isinitti dhaamu? Maaltu ta'edha? Nagaan lama jiraa tokkuma kaa nagaatti jedhanii bahanii qabeenya yoo ta'e funyaan nu ga'ee nuun jedhan. Maal hojjetanii nyaachuuf? Maal hojjennee nyaanna? Isin malee maal qabna? Isin amma hojii nama malee maal qaban? Hojii biraa. Isan baradheen immoo isinii eekkamaan oola seeraan bobanti isinitti isee maal oola? Sirbaabnu maal nu gochuun kana malee hojii maaliin qabna bobanti? Hojii maaliin qabna? Maal ta'ee sarannaa? Soora maalii dhabeettaa? Hojiin hojjettu taanaani ammanitti hin hojjettan taanaan immoo namoota barbaadan naannoon. Dhimmatti sababii keessaniif hojiin keenya dhaabbatu hin qabu. Kanaafiyyuu murteessaatiin nutti himaa. Maal hojjennattee? Jala muramaa wanta isin beeku qabdan hojii dhiibnee lafa dhannuu qabnu. Maal hojjenne nyaachuuf? Maal hojjenna? Bobanti maal hojjennaa? Isa maal Afuma isaan hin baasuu dandeessa an hojii maal hojjenne nyaata? Kana gootani isin waliigala akkuma jalqabdanitti. Bobanti jedhaagaa maalooti wanni hin ta'in eessa yeroo masaan? Hojii hojjechaa rutee mana ilaalaa rutee maal akka isaan gochaa jiru? Haqeen ilaalee deebi'a anis maal waan biraarra nooletti isarraa yoo manaan galmeessisu ta'e borga namaa hin dhufan. Maal taate ijoollee? Murteessaatiin itti. Maal eessa dhanna maal taatanii? Maal hojjennee nyaannu? Anamma iddooma kana iyyuu teenyemmaan akkatti qilleessa fudhanne biyya laalaa inaasofna dheeyyaan. Ani immoo asuma taa'uun na dhiphisaa gallu manatti galu maal godha? Hojjisiiftuu akka akkatti olaasa'uun keenya immoo gaarii miti. Maal hojjettaasi? Maaliif seera hojii cabsituu lafa hojjetti isinii? Maal ta'e hojjettan hojii? Maal jechuudha? Ituun hojjettan hin nyaatin, ituun hojjettan jijjiiramni hin jiru seeruu beektan isin. Dhiisati waan akkasii yaadiin maal goone naani sadii wayyuu dhootee ilaalimeeti. Iduma miliyoona sadii ta'ee ta'e tokko lafaa qabna. Miliyoona isa kamii? Inni fuudhee ani waan barbaade gara barbaadetti bahe maal goota? Miliyoona miti qabeenyi hin dhufa hin badamu maanni kana uffattee dhuftee nu qaanessu. Maanni? Maal akka dhufa Maal barbaade? tabbaa qabeenyaa miti? Maal qabna? Qabeenyi dudduuba jiranii maal gootu? Maaloo? Seera qaban. Hin mortaati. Seera qaban. Hin mortaa yeroo birrii dhufees mi'a akkuma ta'etti. Isin adda jijjiiraman amma kan jijjiiraman dhufee taniitu dhuftanii hafatanii teessan. Maal goona ree? Kan koora ituma ta'e immoo naaf dhufeen inni naaf dhufee abiddatti galeen sinii dabarsa. Inni simmee jedhame. Inni simmee hojjettiiftuu fi hobbobantiitti waan hin danda'amne waan hin taane deemtanii hojiin hin dandeenye borii kaamnee qaqqabnu taniitti himtanii balbala buddeenutti cuftan yoo ta'an Maanni qabeenya dhoskaan barbaanne qabeenya ifaa barbaanne nuuf akka nuuf argan meeqa galee makkaantu keessa meeqa miliyoona meeqa galee miliyoona meeqa. mooraa keessaa dhuftanii reeffa akka fuutanii ooltani. Isin gaafa isin ilaalanii gaafa boqottanii deemtanii gaafa akka itti uffattanii deemtanii nama yaada akkasii yaadu nama yaada gadi bu'aa akkasii yaadu fakkaatan. Nama saggoo dubartiirra taa'ee saamuu barbaadu fakkaatan gaafa isin ilaalan nama seeraa fakkaatu. Garuu sammuun keessan duwwaa waliin caaltan warra mana na tajaajilu. Ijoolleen wajjin jiraatan jiru hin caaltan hin baranne seera hin beektan jechuudha. Akka seera biyya keenyaatti bara 1996 aareffame irratti keeyyata 650 irratti namni haadha manaasaa wajjin oliikuu barbaade gara 3 oliikuu danda'a. Inni jalqabaa yoo haati manaa duute yookaan abbaa manaa duute. Inni lammataa olii galteedhaan jaalalaan nuyi oliin taanu kanaa booda yoo oliin jettan qabeenyaa qabdan holqixaan yoo irattan inni ittaan jireenya oliin jiraatan irratti olii galuu yoo dadhabdan olii galuu dadhabdanii amantiidhaan olii galuu yoo dadhabdan oliiguu dandeessu. Inta utaanaan garuu akka keessan kanatti maksanii sin barbaadu nan barbaachiftu ati harka duwwaa galuu qabdaa hedhanii inni hariyaan hin jiru. Amma kanaaf hin danda'amu naan jedhaa ta'e. Maal kun raan hin deebi'u seerri hin galagalu seeratti immoo asii haasaa asii deebisana seeratti seeracha asii deemna waan biraa ta'a.
kun jira taanaan sirrumaa jirtu isin. Kun jira taanaan ishee madhaxxanii kanumaan raawwachuu isin irra ture. Seeraaf kun immoo olin jaallatan amma narri fadhi seerri sirrifatan nannaa olin qaban isa isin baattaniif kana baattu taanaan isinoo dhugaa qabdu. Dhugaa qabdu waan barbaaddan gochuu dandeessu turtan as lafa seeraa dhufuun isin irra turre. Amma maal yaada artare? Yaaduu dhaabeera. Maal yaada? Lafa kun jirutti guyyaama tokko yaadeen beekuun yaadus immoo dandeenya. Seerri si yaadamu lafa kun jirutti. Lafa biddi jirutti maal yaadnan? Yaadu dandeema yaadaan jiru. Dhageessa. Seera kee wajjin boolla lixxiyaa waan nama haasee kana. Argee ta'e kana? Argeera. Wanti inni hamma haasee kun icciitiin kun baataa nan dhagaa taanaan mataa keessarraa facaaseen seerata gara kennadha. Harraba koo muraa. Isa dhugaatti waan tokko dhageessan. Sitti meera. Icciitti nan eegan. Kan mooraa keessatti allaattiin nan nyaate nuun tole. Si jeesu dhufee. Nagaan dhufuu koo manaan jiru amman. Yommuun dhufee mooraa nagalee obbo Bantii faa dubbise dhugaadhaan seene. Maadii isati. Jabaadhaa hojii hojjedhaa. Qilleensa na boosinaa mee? Seera deefinoo akkasitti biyyoon nyaachise. Seerri ittiin xaxuu bituun ta'e xaxaa'ee Biyyoon nyaachise. Mana tokkotti immoo galla. Mana tokkotti galla maa rimaa? Dheeratta ree? Dheeratta. Ammati dhuguma maan gallee turri hin jiru. Maaltu galaa? Nagaan galuun koo waan tokko. Nagaan dhufuu koo anoo manaan jiru. Silaa du'ee si nyaachisaa afachi.